كاميرا خان نمن بين إنجر بيتجود الفاتة ملء أكاميرا لالتن بيتنا را أن هدون جمدي هدون جمدي جرا by the way دولار كوماشن جتون سفاتا متي دولار كوماشن أمريكا تقول تجودا مالك إثيوبياتي كارشكوما دبلم أشياء ما هركفوني هردفت الروراس تيوب أكم نجيا فيك أبدني يا دخي سمري نجيا أنكف هم كأقيا أمير أحمد دينين جا أبا channel روراس تيوب تجودا يوكان مو هندسة روراس تيوبي وروني ماتي channel روراس تيوب يوكان مو ماتي خياتاتن قطو الدنيا جرتن هدو غلطوما ناجرادا gammachuun tiya gammachuu teessanii gaddi xiyaas gadda keessanii garuumoo gadda rabbiin irraa qabu gammachuudha jechuudha akkuma beekamu Roraas Tube kana osoo hin jalqabin tura Facebookii Amir Show yookaan immoo Amir Show jawirratti jechuudha waggaa dheeraadhaaf irra turullee jechuudha hangam beekamtiitti ergadde waggaa 2 keessatti waan baay'ee jechuudha ummata keenyaaf sagalee ta'uu ummata keenya bu'aarsuu irratti dabarsaa ture namoonni hedduun immoo yaada naa kennuudhaan jechuudha dhidhiibuudhaan gara YouTube akkaan dhufuna godhan jechuudha erga YouTube banadhees mobaayila takkaaniin viidiyoo waraabaa ture osuma mobaayila sanii waraabaa jiru osoon sagantaa bareedduu isiniif hojjechaa jiru mobaayil san gubbaan kaameeraan bareedaan tokko Rebel T7i jechuudha obboleessa keenya qaalii jechuudha qaalii hayyuu akkasumas abbaa qabeenyaa Oromoo Kanaadaa jechuudha Kanaadaa Toronto jiraatu jechuudha bookee ilma hayyuuti kaameeraa Rebel T7i naabitamuun kan hundi keessanuu beeytanii jechuudha gaafa naabitamu isinillee viidiyoo isinii waraabee gadhiiseetiin jira arraas waan san caalaa nama gammachiisu qabadhee isinii dhufee jira eenyu arroo eenyu kan Amir Show kana abbaa Roraas Tube kana yookaan immoo Roraas Tube eenyutu gammachiisee arra eenyu waa bitee fi jettanii yaaduun keessan lolo eenyu jira nama biraa ammallee bookee ilma hayyuu rabbiin umrii barakaa qabdu isaaf haa kennu kaameeraa ajaa'ibaa jechuudha kaameeraa ajaa'ibaa meeshaa guutuu wajjin doolaara 5,000 ol itti baasuudhaan naaf bitee naa ergee jira guyyaa har'aan tana na bira gahee jira baga gammaddan baga gammanne meeshaa tana hawwaliin laalluta meeshaan tun maal faadha akkamitti 5,000 taate jettanii ajaa'ibuun keessan oolu by the way doolaara 5,000 jechuun safaataa miti doolaara 5,000 Ameerikaatti godhatte jechuudha maallaqa Itoophiyaatti qarshii 200 qarshii 200 namni tokko kan social media kanarratti beeku kan firummaa dhiigaa walitti hin qabne kan obbolummaa walitti hin qabne sabboonummaa Oromoo qofaan jaalala afaan guddina aadaa fi aartii Oromoo qabu qofaan jechuudha doolaara 5,000 ol namni dhuunfaa kun meeshaa bitee naa erguun ani gammachuu akkaan itti ibsu hin qabu jechuudha gammachuu guddaatu natti dhaga'ama meeqa isin hundinuu jechuudha namoonni viidiyoo kana daawwachaa jirtan bookee ilma hayyuu ja Facebook ni isaa jechuudha bookee ilma hayyuu kanaaf du'aayii akkanaa gootan gutakka aaminna wajjija rabbiin umrii barakaa qabdu isaaf haa kennu aamin jaa'ee rabbiin garteemi ni danda'a waan inni yaade hunda gaggaarii inni yaade hunda rabbiin haa ta'uuf ani gaa hedduun gammadee akkaan itti du'aa isaan godhun qabu wallaahi gaa rabbiin ni danda'a jaartii gaarii amalan saalihaa jaan garteemi jaartii gaarii rabbii isaatu jaarsa haqa sii beektu haqa jaarsaa beektu jechuudha tan dhiisi jaan dhiisu beektu ciisi jaan ciisu beektu san rabbii itti haa qabu aamin eegaa rabbiin ni danda'a kaa bookee ilma hayyuu kana waan yaade olga biyyi namaatun biyya namaati rabbiin faabrikaa gurguddaa biyya isaa keessatti isaa ijaarsisu aamin
taafe isinitti guuta taan ammoo diinii fi duniyaadhaan rabbii isaa badhaasuun jaa itti aansuudhaan gama kaameeraa meeshaa inni naa bitee kanattiin isin dabarsa jechuudha. Waggaa duraa kan inni isin garsiisu kaameeraan gaa meeshaa guutuu wajjin akkuma isin jee ma fakkeenyaaf kun tiraayipaadiidha. Kuni booyaa maayikiidha. Kun booyaa maayikiidha. Kun immoo riidara. Kuni kaameeraa 7Dha. Kun kaameeraa 7Dha. Kun immoo wantoota meeshaa leensii kaameeraatiin jechuudha itti qulqulleessanidha. Akkasumattis gaa kana jira ammas kaameeraa kana namni hin beekne hin jiru. Kaameeraa kana namni hin beekne hin jiru. Bitachuutu ulfaata malee kaameeraan kun kam jechuu dandeenya. Kaameeraan kun kami jettanii rakkachuun keessan oola. Sirraan isinirraa gabbuusa. Sirraan jalatti isinirraa gabbuusa. Amma kaameeraa kanaa jechuudha hoggaa wali kakaayu hanga dhumaatti na daawwadha. Kamera kana hanggaan wali kakaayu hanga dhumaatti na daawwadhaan isinin jaa dura kaameraan akkana yoo isin dhufte illee dura waan gootanii jira. Asinis cuqqaallee qaba, asinis cuqqaallee qaba. Kuni akkaataan itti isin walitti keessan kana ni bantan jechuudha. San booda kana qushaashne isinirraa seennan kaameraan badee jechuudha. Harkaan keessa isaa hin tuqanii kana erga bante booda kanarraa isni hiita jechuudha. San booda mallattoo asirra jirtuu fi tan asirra jirtu walirra laallatte jechuudha. Mallattoo diimtuu asirra jirtuu fi mallattoo diimtuu asirra jirtu walirra laallatte. Irra dheeyita jechuudha. San booda itti micciirta. Sorry. Kana jechuudha. Kana kaameeraa kana gaa waan kalaayyoon laalamu miti. Kaameeraa kana Itoophiyaa keessatti milimeetirii isaa guddaadha kuni. Irraa guddaati jechuudha irraa oliiti. Warra Habashaa takka takkaatu qaba. Oromoo keessaa namni qabu ni takkate jechuudha. Tripodidha. Ona asirratti hidhama jechuudha. Asirratti hidhama. Akkana jechuudha. Kana immoo tripod jaaniin. Tripodiin kuni tripodiin isin agartan kun biyya keessa hin jiru. Biyya alaa malee jechuudha. Tripodiin kuni $500. Tripodii kana akka feetetti jechuudha. Tripodiin amma kaameraan irra jiru kuni guddaadha. Hangatti akkasii hin deemu jechuudha. Kana garuu akka feetetti godhattee deemuu dandeessa jechuudha. Tripodii irraa kana naa bite. Egaa obboleessa keenya kana gaa Rabbiin akka yaadee olitti
Tripodii kana wanni adda godhu keessa tripodiin bira akkatti hin zooru jechuudha. Hundigrii 300 gara gaggaluu danda'a jechuudha. Wantoota nama fiiguu akkana jala fiiguu dandeessa jechuudha. No CD card ja. CD cardiinis boorsaa kana keessa jira. Boorsaa kanas akkana waliin argaa. Boorsaan kun fiifuu ajaa'ibaati jechuudha. Irraa qaaliiti jechuudha. Boorsaa kana memory inni bitela. GB 128 jechuudha. GB 128 no. GB 128 dubaga akkam irraa ilaaltamme akkam irraa ilaaltan dubbii tanarraa an hedduun gammadee hedduun gammadee jira waan hedduu jechuudha abdiillee natti horee wallahi gaafan dura hojii kana seenuu waa hundaahu hukaal'alu natti ulfaataan turre yoo dhugaa himne garuu immoo ani mataa kiyyatti jechuudha meeshaa dila kana godhachuu hin danda'u ture maaliif namni biyya keessa jiru waa hedduutu eeggata nama biyya keessa jiru qofa miti garuu namoota biyya alaa jirus warra isaanii gargaaru kiraa manaa irra jira bishaanii fi tiriika waa meeqa irra jira biyya keessa jirus akkasuma jechuudha kanaafuu ani yeroo gabaabatti hin bitadha jee yaaduun turre obboleessi keenya bookee ilma hayyuu kun dhugumaan ilma hayyuuti rabbiin umrii barakaa qabdu isaaf haa kennu no kaameeraa kana fakkaatu na ergee jira jechuudha yoom kaameeraa kana qofa yoom istaandii kana qofa yoom zuumara kana qofa Boya Mike kajoosnaaf biteena ergee jira. Boya Mikein kun Mikey ajaa'ibaati gaa. Mikey ajaa'ibaa Boya Mikein kana jechuudha. Mikeylee biraatiin kan adda godhu maal seetan Mikeylee biraatiin wanni adda godhu gamanumaan gaa Roraas Tube faaraa taanaan subscribe godhuun irraanfatina. Roraas Tube bishaan dhugaa. Dhiifama heddummeesse bishaan dhuguun bara amma Boya Mikey kana waan adda godhu keessaa okay kun jechuudha asirratti hidhamee kaameeraa kanarra hidhama jechuudha kaameeraa kanarra hidhama san booda haata kana jira asirra asitti kaayame jechuudha wanni godhama kanammoo asitti keeyseetii mudhitti hidhattee jechuudha asi godhattee abbaa fedhe jechuudha sagantaa fedhellee itti dalaguu dandeessa jechuudha Boya Mikey hedduu bareedaadha Mikey jechuudha wireless Mikey gabaabdumatti akkasii waan hedduu nama gammachiisu hedduu namoonni biraallee jechuudha diaspora oromootis ta'e jechuudha abbootii qabeenyaa biyya keessa jiran nama aartii guddina aadaa fi aartii oromoo kanarratti keessattuu akka afaan oromootti nama roga aartii irratti dalagu kana baay'ina waan hin qabneef nama aartii irratti xiyyeeffannoo kannee guddina aadaa fi aartii oromoo irratti hojjechuudhaaf yaalii godhu hunda jechuudha cinaa dhaabbadha gargaara ol cinaa dhaabbadha chaanala jechuudha chaanala afaan oromootiin hojjetamu irra guddaa takka jechuudha ha subscriber 500 qabu hin agarre jechuudha kanaafu chaanala OMNitis OBNitis hedduu jira ga chaanala hangana jee isinii himuu miti chaanala hedduu jira chaanalota oromoo kana hundaa'u jechuudha subscribe godhaaf hoggaa agartan biroon kutina warra namas chaanala qabdan hunda waan isin gorsu yoo jiraate video keessan originala hojjedha
Viidiyoo oriijinaala jechuudha. Wanni hin hojjetamneen hin jiru. Kaameraan kun gaa hojiilee piroofeshinaala ta'e jechuudha. Hojii jechuun sadarkaa aartii habashaatiin dorgomuu jechuudha. Kanaaf hedduu nu haa fayyadu malee sadarkaa kaan immoo moobaayilaan dalaguun waan sadarkaa keessan buusu hin qabu. Kanaafuu namayyuu jabaadhaa budhii hidhadhaa jabaadhaati irratti hojjedha. Irratti hojjedha. YouTube'ni ijoollee afaan Oromootiin hojjettu ififuu hanga takka jechuudha. Hanga kana yoo jajjabeessitanii cinaa dhaabbattan waan baay'ee jechuudha. Waan hedduu waan nama barsiisuu fi nama bohaarsuu, nama bashannansiisu hedduu irraa baruu dandeessa jechuudha. Kanaaf jaalloowwan kiyya qaqqaalii guutuu addunyaa jirtan chaanaala Rooraas Tube jedhu kana ammaan tana hedduu galatoomaa 45,000 fi 700 fi wayirraan jira. Akka yeroo gabaabduu keessatti miliyoona neexan abdiin isinirraa qaba. Subscribe godhaa biran kutinaa. Dhiirtii waan qabdu hunda ganneexee ono akkanatti akka booqee ilmaa hayyuu kanatti jechuudha. Kaameeraa gurguddaa meeshaa $5,000 olii bittee gama jechuudha roga danda'u nu gargaaraa jirti. Isinilleen nu gargaara. Subscribe godhaa. Viidiyoo nuti hojjennu like godhaa. Viidiyoo kana yoo xiqqaate mee yoo xiqqaate like 15,000 godhaa viidiyoo kana. Viidiyoo kana jechuudha. Yoo xiqqaate like 15,000 isinirraa barbaada. Share walii godhaa nama hunda biraan gahaa waliin taanee guddina aadaa fi aartii Oromoo haa cimsinu haa irratti hojjennu sadarkaa addunyaan irra jirtutti haa oofnuun isin jaa viidiyoolee yeroo agartan biran kutinaa daawwadhaa. Amma namni keenya amma bayyanatee jira duraan dilasillee miti baay'inaan ammaan tana diyaaspooraan Oromoo biyyoota addunyaa kana guutuu jiran Rooraas Tube akka hordofan jechuudha. Gama keessaatiin naaf barreessan akkasumattis chaanaala hedduullee ni hordofan. Kanaafuu akkuma hordoftanitti like godhaa, komentii yaada keessan nu barreessaa, nu jajjabeessaa isiniin jaa hedduu galatoomii adeeroo kiyya egaa maqaa kiyyaa fi maqaa Rooraas Tube fi maqaa hordoftoota Rooraas Tube'n hedduu si galateeffachuu barbaada. Booqee ilmaa hayyuu Rabbiin jannatul firdoosin si haa qananiisu sin jaa. Egaa booqeen gaa waa hedduu waan oliin baasinis hedduudha jechuudha kan inni naaf godhe jechuudha. Kanaafuu Rabbiin akka yaadde walitti riskii gurguddoo bashaqsitti haa godhu sin jaa. Obboleessa jechuun